በእንግሊዝኛ እኮ አላወራሁም እስካሁን በአማርኛ ሳወራ ድምጼ ያምራል ፊልም ልስራ ወይስ ልስፈን ያን ጊዜ ገና እንዳየውሽ እያልኩ ልስፈን እሺ አማርኛ ስታወሪ አመሰግናለሁ ገለቶማ አከም ጅርተን ኦሮሞቲ ያጅርቱ ፈያ ኬሰን ይነጋ ቀብዱ እንግዲህ አፋን ቆምጬ ዲሲ አማሪፋን አፋን ቆምጬ ዲሚቲበር አፋን ኬኛ አፋን ተኸወሊ ጋር ዋንቴፍ አፋኒ ጎሰን ቀቡ እኙማ ጋር ብጀት አፋን በቃ ኖርማል አፋን እንደበረቹን ሲም ፈየደ ሲኒጋሊ አነ ፈየደ አፋን ቤኩን መለና ሚዳ አፋን አማሪፋን አርኪና ከኸየተ የቹ መጣ አዎ ኩሽና ውስጥ ነው ያለሁት ማለቴ ሳሎን ከተቀመጥኩኝ እጫዋለሁ ባሌን ከእንቅልፌ እንዳላነሳ ፈርቼ ነው እዚህ ያለሁት ማለት በጧት ነው መነሳት ያለብን ታውቃላችሁ እንደ ድሮ መተኛት ከባል እኩል መነሳት የለብንም አይደል ማለት በቃ ተኛው ይበቃኛል መሰራቸው እዛ ከተቀመጥኩኝ ስለምጮው ለዛ ነው እዚህ ጋር ወጥ የማወራው ኒኮ ጋቢንጌ ሰንገናዳት ይበር ያው ባሌን በጣም ስለማከብረው መውደድ ብቻ ሳይሆን በጣም ትልቅ ክብርም ስላለኝ መጮህ የለብኝም እዚህ ጋር መሆን አለብኝ ለዛ ነው እሺ والله يسيادني بيتني كوفلو كان يادين في بتعامي تين سيادين غارب بيدو بتشلاف بزي ساعات سرف كم فرش يتيدا ሳላቆን ያነበብኩት በነገራችን ላይ ሳላስበው ነው ያነበብኩት አንዳንዴ የሆነ ነገር ሲጻፍ ሳታስቡት ታነባላችሁ አይደል ልክ እንደዛ ሳላስበው ነው ያነበብኩት ወይ ጉድ ይበር ጫልቱ مسكنا تيشرتي كيزري فدو نرى قدامي بركه هيامتي يا باي اللبس توشين كل ما كاني ما يدرجه कोता सिंगलचा हेलो मासी वही አካቢ እንዴት ነሽ ነኝ እንዴት ነህ አለው ሁሉ ሰላም አለን ሰላም በእናንተ ተዳር እኔም ተዳሬን አጠናከርኩኝ በነገራችን ላይ አስቀናችሁ አሳደስኩ ያው ያረርጌ ልጆች እስኮንን ድረስ ያው ታውቂያለሽ ለተዳርና ለፍቅር አንደኛ ስለሆነ አይ በጣም አሪፍ ነው
አም ፕራውድ ኦፍ ዩ በጣም ደስ ይላል በእውነት ባለቤትሽ አንቺም በጣም ደስ ትላላችሁ ቀጥሉበት ኮሜንት ደግሞ እዚህ ጋር ምን እያሉሽ መሰለሽ በአማርኛ ዩቲዩብ ላይ በአማርኛ ይሉሻል አማርኛ የማይገባቸው ወሬ አማርኛ እንደገፈል ይችላል እሺ ዩቲዩብ እሺ የዩቲዩብ ስማችን እዚህ ጋር አድርግላችሁና በአማርኛ እንሰራለን ችግር የለውም እሺ ችግር የለውም በአማርኛው ፋሚሊ በአማርኛ ካላችሁ ችግር የለውም ካልገባችሁ ኮሜንት አድርጉልን በአማርኛም በፈለጋችሁት እንግሊዘኛም ትንሽ እንሞክራለን ለእናንተ ብለን ሁሉ ነገር ይደረጋል ያ ዌስተርን ሀረርጌዎች እኮ ኢንተርናሽናል ናቸው እያሉ ነው ለዛ ነው ኢንተርናሽናል ነን ሆነናል ደግሞ እሺ እዚህ ጋር መቃ ጎዳሚ አስብራ መቃ ዩቲዩብ ኪኛ አዝጀለካ ፋሚሊ ማል ጀዳው መቃን ዩቲዩብ ከማል ኢብስሻና ማኪ ነው የሚለው ቆይ እዚህ ጋር ላድርግላችሁ መሰለኝ waan agarteef waan jaalatteef ofii kee mataa yookiin immoo ofii kee waan jaalattuuf waan barbaadduun argattu kanaaf immoo rabbi immoo waan sana keessa ogaa jiru nama qarqaara jechuudha. Kanaafuu amma wantoonni akka duraa ilaaltummaa kee fi amma gaa tidaarummaa kana keessatti wantoota ati haasoftu jirutu jira. Dura akka barbaadde freedom jechuudha gabaa qulqulluudha. Eddasii immoo amma wantoonni ati haasoftuu fi wanti ati haasofni tokko jira suni limited of gochuu qabda. Kana jechuun maal jechuudha namoonni tokko on purpose yaada hin taane yaada jechoota hamaa wanna siin aarsan wanti siin miira keessa gashan isallee ibsishaallee siinillee wanti godhan jiru. Amma yeroo darbe wantoota kakaa ture yani sin jalataa dhaggeeffachaa ture sana dhaggeeffachuun qabdan baay'ee sirriitti jechuudha. Kanaafuu bu'aa bayii jiruuf jireenyaa keessatti gammachuun jira, argachuun ni jira, dhabuun ni jira, dallansuun ni jira, gammachuun ni jira. Wal aarsuun ni nafu, wal faana isa keessa taruudhaaf immoo yeroo kamiyyuu yoo ta'e, amma barbaadiyyuu yoo ta'e, aariin walitti aaramu sun, gammachuu walitti gammadu sun, konstaantii gammachuu baay'isuun yookiin immoo yeroo hundumaa gammachuu hawwuun uumaa ilma namaati. Garuu aariin immoo ofuma ishiitiif dhimma ishiitiif dhufte jechuudha. Kanaafuu yoo walitti mufattan wanta siif hin galle wal gaafadhaa, ifaan ifatti wal gaafadhaa. Yaada gaaffii tokkollee yoo qabaatte garaa keetti hin qabatiin, garaa isaatti hin qabatiin wal gaafadhaa, wajjin qulqulleessaa. Yaadni har'a kaate borutti hin darbiin. Yaadni har'a kaate borutti hin darbiin jechuudha. Kanaafuu akkas godhaa. Namoota miidiyaa gubbaa jirtu sooshaal miidiyaa gubbaa irratti yeroo hundumaa inni tokko yaadan ta'an illee gadhiisa sin aarsuu danda'a waan ta'eef isa laaltanii too aariin darbatiina. Kanaan booda kan dura tureef har'a kanaan booda sini gara hormaataatti qajeeltu eeggaa hormaata keessan calqabdanii booda akkaataan haasa'uun keessan illee akkaataan dubbii keessan illee ilaalaa deemuu qabdu jechuudha. Maaliifin ijoollee keessaniif. Innaa kanaafuu kana baay'een haasa'e. Kanaaf oo walitti aartan siree bira hin darbiini jedha Oromoon. Dhirsaaf niitiin oo galgala wallole galgala araaramtii jedhan. Wanta garaa keetti yaada isarraa qabaattu inni sirraa qabaatu qulqulluudhaan walitti dhiyaadhaa. Yaada wal hubachiisa. Sanarraan kaafe forever wajjin jiraattu wajjin dulloomtu wajjumaan daartu. Kanaafuu rabbi isna jaalala baay'ee isaa isiniifaa kennuun jedhaanii gama kootiini. Warri kaanis immoo isinis jaalala barbaaddan harka amma barbaadayyuu hoo ta'e isinillee amma listii yookiin immoo maqaa namichi nani jaaladhu nama akkanaa ta'uu qaba, nama akkanaa ta'uu qaba, nama akkanaa ta'uu qaba jettanii lafa kaawwattaniittan. Garuu jaalala keessatti jaalalli ati namicha barbaaddu sana namicha xuunchaa qabu maalii qabu kun kana fakkaata jedhamee too laalina akkasitti hin deemina. Maaliifini ilmi namaa kuni hin beektan wanta isiniif ta'u rabbumatu namaaf kennachaadha. Daariin isa xuunchaa dhiibee deemu miti, isa garaa boksee deemu miti, isa luucca'ee deemu miti. Waan hundumaafuu har rabbi namaaf kenne rabbi namaaf kaayera jechuudha. So
harka dhibba keessaa harka 50 yoo ati kennite inni 50 kenne walitti dhibbata mana ijaaruun akkasitti. Inni hafe 50 qofaa maafan kennaa dhibba kennuu nan danda'a inni jettu sirriidha garuu kennuu dandeessa dhibba kenniteetoo dhibba argachuu baachuu dandeessa. Kanaafuu hoo dandeesse dhibba 5 osii guute amin 50 osii guute 50 ofilitti jiruuf jireenyi bareedaa deema itti asii olee ijaaraa deemtu jechuudha. Kanaaf kana haa ta'uuti oduu baay'ee naasa'ee yoo yaannis jiraate gaaffii soo qabaattan nagaafa ani experience nama waggaa 25 edda fuudheeti